Yoo hajjii deemeef deemuu dhabuu isaallee hin beekamu. Keessattuu immoo gahee miidiyaadhaa olaanaa as keessatti. Digirii tokko barkuunillee. Kanaafuu kun hajji biraa qabdan jechuudha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota qophii Simboo. Qophii Simboo keenya torbaniin qabannee isin biraan geenyu guyyaa har'aas qabannee miidheeffannee tolfannee babbareechifannee anaa fi obboleessi kiyya Muhammad Nur qabannee isin dhufnee jirra. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa kennaa yeroo hundaati. Maame, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafi baga rabbiin nagahan walitti nu dachaase sagantaa keenya kan Simboodha akkuma baratame yeroo isaa eeggateetiin torbeedhaan sabtii waaree booda sa'a 8 irraa eegalee karaa TV Minbarii fi YouTube yookaan immoo TikTok karaa social media miilaan garaagaraatiin kan isin biraan gahu ammarraa eegala hamma xumura sagantaa keenyaatti sagantaa keenya wajjin bashannanaa irraallee barataatiin hanga dhumaatti turtii akka wajjin gootan gamanumaan akkuma affeerti anis gama kiyyaan affeerraa isiniif taasisa. Nafi baga nagaa walitti dachaanika. Baga nagaa walitti deebine maame nuufi hordoftoonni keenyas baga nagaa walitti deebine. Mee torbeen akkam ture akkuma isin dura baratannee daawwattoota keenya wajjin aniifatis ahwaala keenya wajjin jireetee galami ture. Torbeen bareedaadha miidhagaadha alhamdulillah jennee torbee keenya eegalee alhamdulillah jennee torbee keenya xumurra waan badduu taateefis alhamdulillah toltuu taateefis alhamdulillah rabbi waan godheef qaba waan hunda alhamdulillah jennee torbee keenya eegalee torbee keenyas xumurra taateewwan addunyaa irratti ta'an taateewwan hedduu jira oduu fi odeeffannoo hedduutu jira kanus quba qabnu daawwattoonni keenyas quba qabanii taateewwan hedduutu jira garuu taatee sanniin hunda keessaa akka biyya akka addunyaatitti keessattuu immoo akka musliimaatitti waan yeroo kana namni hunduu xiyyeeffannoo irratti kennee jiru akka biyya keenyaattis odeeffannoowwan garaagaraa deddeemaa jiru dhimma hajjiiti. Yeroo hajjiiti yeroo imaltoonni hajjii gara hajjii deemanii warri hajjii hin deemneefis yeroo inni arafaa itti as deemaa jiru. Kanuma wal qabachuudhaan immoo imaltoota warra gara hajjii imalaniif qophiiwwan garaagaraa hujjaajonni Itoophiyaa immoo torban darbe kana keessa takka jedhanii gara hajjii imaluu eegalanii jiranii akkasumas immoo inni arafaatis as deemuu jira haalli gabaa biyya keessaa xiqqoo ka'iidaa fakkaatu gara ka'iidaa fakkaatutti achi deemuu jira. Odeeffannoon akka musliimaatti namni addunyaan hundi akka biyya keenyaattis odeeffannoon jira kana maame. Jiini keessa jiru kun ji'a lakkoofsa hijiraatiin yookaan akka lakkoofsa keenyaatiin ji'a zulqidaa keessa zulqidaa immoo gara dhumaa keessa jirra torbeettaan irraa eegaleetiin jiini zulhijjaan seenaa. Guyyaan kun jalqaba uummata musliimaa biratti yeroo hedduu soomaanii kan dabarfaman yeroo namoonni asii gara hajjiidhaa fi biyya kabajamtuu Makkaa deeman san sirna hajjii achitti raawwatan namoonni asitti hafan namoonni rabbiin carraa asitti hafuu nuu kenne. Ji'oota kanneen yookaan immoo guyyoota kurnan kanneen ibaadaa garaagaraatiin dabarsuu soomni isa keessa baay'ee jaalatamaadha. Keessattuu guyyaan 9ffaan yeroo namoonni asii hajjii deemanii jiran sirna hajjii isaanii raawwataa jiranitti namoonni asitti hafan immoo soomaan kan dabarsanidha. Kanaaf ji'i as deemaa jiru kun ji'a hedduu ulfaataadha. Ji'i zulhijjaa kun ji'a hedduu kabajamaa fi ji'a hedduu ulfaataadha. Namoonni rabbiin isaanii laaffisee deemanii warroon asitti hafan immoo ibaada kanarratti haa jabaannu kan jedhu asumaan dhaamsa keenya dabarsineetiin. Ji'a zulhijjaa as deemaa jiru kurnan kana keessa soomni guyyaa kurnan zulhijjaa jalqabaa sanii soomuuni warra hajjii hin deemin irratti warra as jiru warra keenyaa irratti ajrii guddaa qaba. Kanaafuu yaadachiisa xiyyeeffatamee namni danda'u namni rabbiin isaa laaffise itti yaadee ummarraa qopheeffatee suura isaa waan qopheeffatee laaxxillee yoo ta'e akka itti yaadu dhaamsa Simboo kenna guyyaa har'aati jechuudha. Hajjiin baay'ee yeroo hedduu gaafni jiini hajjii dhufu namoonni rabbiin isaaniif laaffisanii deemanii namoonni immoo carraa sin argan asitti hafaniitiin du'aa godhatanii soomaan dabarsanii ibaadaa garaagaraatiin godhatanii karaa danda'an karaa rabbiin anatti dhiyaadhaa jedhee hundayyuu fayyadamaniitiin rabbitti dhiyaachuudhaaf deemanii hajjii immoo akkuma yeroo darbee kaafne bakka kabajamaa san deemuudhaaf gaafa rabbiin si fedhedha bakka san deemtu. Kanaafuu namoonni hedduun hawwii qabanii garuu rabbiin muraada isaanii ni guutaafi haa dheeratullee haa gabaabbatullee rabbiin muraada isaanii guutuu hin oolu ati niyyaa gaarii yoo qabatte niyyaa qulqulluu gaafa qabaatte rabbiin carraa kamiin akka hajjii si geessu hin beektu. Kanaafuu atillee nutillee jechuudha niyyaa gaarii qabaachuu qabna kanaaf. Inshallah. Warroon namoonni gargariin maybe isin waan akkasii jechuu dandeettanii waan hajjii duranii jennee jira. San geessinee ka hajjii tartiiba qaba hunduu. Waan hajjii dursu jira.
Malee rakkitti maan ol kaatee hajjiin jechuu osoo hin ta'in waan hajjii dura jiruun iyyannee geessinee dirqama nurra jiru san bahannee achi booda hajjii inshallah. Kanaafuu kun hajjii biraa qabdan jechuudha. Kanaaf rabbiin hajjii duraas illee isin haa laaffisu. Kan itti aanullee hunda kennaaf haa laaffisu. Garuu immoo niyyaa qofaa miti baay'ee sochiin illee barbaachisaadha. Tawakkila jira miti ree dhiyeeffachuu qabda. Sababa dhiyeeffachuu qabda gara rabbii keetiitti proposala kan kee galchuu qabda. Cannoo jettee niyyaa qofaan amma fakkeenyaaf ramadaanni darbe kun gaaf seenu maybe hin beeku an keessa kan kee niyyaan kan kee inshallah ramadaana itti aanu booda. Ammas ramadaana booda. Ramadaanni kun baay'ee namni hedduun sababateetiin yeroo kan of jalaa balleessu jechuudha. Kanaafuu ramadaanni hedduutu jira baay'ee. Ramadaanni darbee ture, kan achi duraas ture, gara fuulduraalee ramadaan hedduutu jiraata. Rabbiin nama jalaatiin ramadaana kan argu nu taasisu. Garuu ramadaana kam akka ta'e illee keessaa osoo nu baasan illee bareedaadha. Amiin inshallah. Amiin jedheera. Du'aayi naa godhaa sana fakkaata. Du'aayi si godha. Ani yeroo hundaa baay'ee du'aayi si godha. Amiin jedheera. Amiin jedheera. Ati illee garuu sababa dhiyeeffachuu qabda. Iddoo galatoomi. Amiin jedheera. Du'aayi ta'e rabbi na haa qeebalu. Saggara mata duree kennaatti deebina. Baay'ee mata duree kiyyaadha kan nama siidha waan ta'eefi mata duree hajjiitti osoo deebine akkasuma wayii natti fakkaate. Tunu dheertuudha. Mata duree hajjiitti as deebina. Hujjaajonni akkuma jalqaba irratti kaasee ture hujjaajonni torbaan dabran keessa torbaan taree kana keessa gara hajjii yookaan immoo gara makkaa imaluu eegalanii jiranii hujjaajonni Itoophiyaa. Hujjaajonni Itoophiyaa bara kana nama 5,000 olii kan gara hajjii imaluudhaaf warroonni galmaa'anii. Galmeen bara kana hedduu gadi bu'aadha. Amma dura namoota 10,000 fi sanii olii kan gara hajjii imalaa turanii. Akkasuma immoo biyyoota garaagaraa irraa biyyoota addunyaa irraa hujjaajonni hedduudha kan gara dachee makkaa imalan jechuudha. Tilmaamaan jiddu galeessaan nama miliyoona 1 fi qixxee fi haga miliyoona 2 waggaatti kan gara makkaa imalan sirna hajjii gochuudhaaf. Sanniin keessaa kootaan guddaan kan kennamu biyya Indoneeziyaati maami. Biyya keenya akkuma isin jedhe 10,000 hanga 4,000 kennamaaf mootummaa Saa'udii irraa namoota haganaa Itoophiyaa irraa akka dhufan jedhamee akkasii kennama kootaan. Kootaan guddaan ammoo Indoneeziyaadhaaf kennama yeroo hundaa. Baay'inni musliimoota Indoneeziyaa keessa jiranis baay'eedha. Akkuma waliigalaatti ammoo lammiin Indoneeziyaa baay'inaan hedduudha waan ta'eef. Parsantii 100 isaanii musliima. Parsantiin guutuun musliima Indoneeziyaani. Kanaaf 200,000 hanga nama 250,000tu Indoneeziyaa irraa gara Saa'udii imalee jechuudha. Sirna hajjii qofaaf. Tilmaama kenna walii yoo wal bira qabnu kaadimoota warra sirna hajjii Indoneeziyaa warra hajjii deeman kana jira miti warra kaddamantu jira warri wajjin deeman. Maybe 10,000 ga'uu malan jechuudha. Isaan warra nama 200,000 kana kaddamanii nama 10,000 san ga'uu danda'an jechuudha. Kanaafuu akka biyya keenyaatti sirni hajjii warra sirna hajjiidhaaf imalan hedduu gadi bu'aadha. Akka biyya biraatiin yookaan immoo akka lakkoofsa musliimoota Itoophiyaatiin wal bira qabamee hedduu gadi bu'aadha. Sababni isaa maaliif akka ta'e naan galu. Baay'ee qabxii bareedaadha kan kaastee uummanni Indoneeziyaadha parsantiin 100 guutuutti uummata musliimaati. Hoogganaan isaanii illee musliima. Hajjiin isaanii baay'ee maanajabiliidha. Akkuma argee namni hundinuu ka'een deemu iyyuu karaa seera qabeessaanii kunis karaa seera qabeessaanii garuu baay'ina namoota qabanirraa kan ka'e amma namoonni bara kana deeman barattaanu deemuu hin danda'an iyyuu. Carraan hin kennamuufi. Maaliif fedhiin hedduutu jira waan ta'eef jechuudha. Achi keessaa iddoo kana deemuudhaaf namoonni hedduu waan barbaadaniif namoota biraatiif carraan akka jalaan banneef jecha namoonni nama deeman kun yeroon isaanii yeroo murtaa'eef haga namoonni carraa kan argataniif saspenda jiraataa jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadanii nutillee hin hojjenne akka addunyaatti hojjetamee jiru hawaasni biyya keenya parsantii 100 keessa parsantii 50 guutuutti muslima 50 achii ol jechuudha. Muslima kun irratti hojjetamee jiru iyyuu garuu osoo irratti hojjetameeti baay'ee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Uummanni biyya keenya, uummanni Itoophiyaa, uummanni Habashaadhaa kun silaa iddoo sanitti uummata dursa kennamee fi si galee miti gaafa isaan achitti bu'an irraa eegaleetiin minxaafii diimaadhaan simatamanii kabajaadhaan bakka isaan bulan geeffamanii sirna hajjii isaanii nagaa raawwatanii biyya deebuu qabdudha sila biyyi keenya Itoophiyaan jechuudha. Maaliif gahee biyyi keenya islaamummaa keessatti qabdu guddaa waan ta'eef biyya bar makkatti taantee biyya islaamummaan seenee biyya lammaffaa Itoophiyaa jechuudha. Madiinaa dursee jechuudha. Biyyoota addunyaa irratti biyyoota gurguddaa biyyoota musliimaa jedhamanii beekaman kanneen caalaa biyyi durseetiin islaamummaan seenee biyya keenya kana. Garuu irratti hin hojjetamne. Seenaan keenya kun jallifame nu jalaa. Jallifamuu kanaaf tokkoffaa uummanni biyya keenya nutis badii qabna.
irratti hin hojjenne akka addunyaatti illee akka gurra nuuf kennamuuf hin hojjenne nuti. Sa'a abbaan gaafa cabse ormi jaamsaa akkuma jedhamu sanii nuti seenaa keenya hin awwaalle. Seenaa keenya akka ol bahuun goone sababa kanaaf uummanni musliimaa Itoophiyaadhaa yeroo baay'ee gaafa hajjiidhaaf gara Makkaa deemu tiriitmentiin isaan achitti godhamuuf biyya kaawwan irraa baay'ee gadaana. VIP ni jiraata. Keenya immoo achii gadi yeroo baay'ee kan arginu jechuudha. Yeroo hedduu komiin hedduun ni ka'a. Namoonni gaafa hajjii dhaqanii dhufan komii hedduutu ka'a. Kun irratti hojjetamuu qaba. Qaamni dhimmi ilaallatu kamiyyuu. By the way, musliima qofaa miti kan ilaallatu. Dhimma kana jechuudha. Mootummaa Itoophiyaas ilaallachuu danda'a. Maaliif kun imeejii biyya keenyaati. Gaafa asii Itoophiyaa irraa gaafa uummanni hagana baay'ina qabu. Asii galee maqaa najaashii qabateetiin gaafa asii gara bakka sanii deemu tokkoffaa biyya kanas beeksisaa jira asii galee miti. Biyya karaa hedduun beeksisuu dandeetta. Garuu bakka addunyaan hundi wal qabatee dhufu sanitti. Addunyaan guutuu dhufa iddoo sanitti. Bakka addunyaan guutuu wal qabatee dhufu sanitti biyya ati irraa dhufte yoo hin beeksisneef amma Indoneeziyaan beekamudha. Maaliif baay'ina isaanii irraa kan ka'e jechuudha. Maaneejmentii isaanii wanti hundinuu jechuudha. Beekamadha iddoo sanitti. Umraafis yeroo deeman yeroo hajjiidhaafis deeman uummata hedduu kabajamanidha. Baay'ina isaanii irraa kan ka'e jechuudha. Kanaaf akka biyyaatti illee qaamni dhimmi ilaallatu kamiyyuu sadarkaadhaan qaama jiran hundiyyuu dhimma kanarratti hojjechuun dirqama keenya hundaa keessattuu immoo gahee miidiyaadhaa olaanaadhas keessatti. Sirriidha. Yaada bareedaa tokkoo fi yaada bal'aa tokko kaaftee maammi. Yaadni kun akka qeeqaattis yookaan immoo akka yaadaattis namoonni garaagaraa miidiyaa irratti yeroo garaagaraa yeroo dubbatan yeroo hajjiin dhufu yaada kanneen hanqinoota gama hujjaajota Itoophiyaatiin jiran yeroo kaasan hedduu ni mul'ata. Kana ammoo akkuma jettee qaamni mootummaatis itti aanee immoo qaamni majlisaatis keessattuu kan waan kana akka abbummaatti fudhatee waan kana irratti hojjetu mootummaan alas qaamni itti gaafatamummaan akka musliimaattis akka mootummaattis itti kennamee jiru qaama majlisaati. Qaamni majlisaa waan kana sirreessuu irratti ammoo irratti hojjechuu qaba. Inshaallah inni furamaa ni sirraa jennee yaadna. Inshaallah. Kanatti aansuudhaan ammoo maammi sirna imala hajjii amma akka amma tolee sa'a lama qofa deeman kanaa miti. Hajjiin yookaan immoo sa'a lamaaf walakkaa sa'a sadii imalan kanaa miti. Guyyaa ji'a tokko. Qophiin isaa ammoo waggaa tokko yeroo fudhatutu ture. Sirna hajjii imala sirna hajjii keessatti namni tokko asii ka'ee hajjii godhuudhaaf miilaan, fardaan, gaalaan akkasitti doonii yaabbatee qaxxaamuree ji'a tokko karatti. Qophiin isaa ammoo waggaa tokko itti fudhataa ture warroota duraanii kanneen keessa. Namoonni baay'ee amma hajjiin laafeetiin sa'a lama keessatti filaayit gooteetiin achi geettu kunii fi hajjiin waggoota dheeraadhaan dura biyya keenyatti namoonni hajjii dhaqanii dhufan baay'ee namoonni carraa argataniitiin waggaa 20 fa'aa achi dura 30 fa'aa achi dura hajjii dhaqanii amma immoo rabbiin laafisee fi yeroo lammaffaadhaaf hajjii deeman hedduu abjuutti ta'a. Maaliif asiin dura iddoo kana deemuudhaaf waan hedduu keessa darbani. Xiyyaarri yeroo sana kana aksasiin hin turre karaa dooniidhaan kan deemanii faayinaansiin isaanii barbaachisu ni jiraata. Taree immoo infraastiraakchariin naannoo san jiru iyyuu kan yeroo saniitiif kaa'amatu walitti dhufu beekamaadha. Namoonni yeroo san deemanii fi namoonni amma deeman wanni isaanii hedduu garagaraadha. Wanti isaan jidduu jiru hedduu garagaraa. Yaadachuu iyyuu hin danda'u baay'ee jechuun yaadadhee haasa'uu iyyuu hin danda'u. Yeroo sun jedhu na hubatte yoo ta'e duuba deebiteetiin waan seenaa irraa dubbistuus ni mala namoota irraallee kan dhageettu ni mala kana gaafa duuba deebitee ilaaltu gonkumaa si dhufuu hin danda'u kan amma kanaati. Amma kana yoo wal bira qabdu walitti hin dhufu addaan sirriitti addaan fagoodha waan ta'eef wal bira qabuun xiqqoon ulfaata. Ulfaataadha baay'ee. Kanuma wal qabatee waan tokko kaasuu barbaada. Namni hajjii dhaqee dhufe haajii jedhama. Nama hajjii gaafa akkuma waggaa dheeraa barattee yoo dooktoreetii barattee yookaan immoo fayyaa barattee dooktara, piroofeesara, injiinara duubaa waa wahii dabaratu barattee gaafa hajjii dhayxee dhuftu haajii eebalu maqaa jedhu san duubaan dabalatta. Amma maqaan kuni nama xiqqoo garaa qabuu fi jismii qabuun haajima jedhan amma. Yoo hajjii deemeef deemuu dhabuu isaallee hin beekamu. Haajima jedhan. Kan umraa dhaqee dhufeenillee. Dur maqaan haajii jedhu kuni ulfaata. Nama hajjii dhaqee dhufee san qofaaf kennama malee normaalii nama yookaan jismiin isaa guddaatiif yookaan immoo bakka sadarkaa ho'iirra jiruuf hin kennamu ture. Nama dhugumaan hajjii dhaqee dhufe saniif kennama. Maaliif akkasii kabajaan suni hundi kabajaan hagas gahu kennameef nama sanii jedheetiin seenaa imalaa kanaan wal qabsiisuu barbaada. Duraanii kan ati imaltu fakkeenyaaf
Baalirraa yoo kaate yookaan immoo Jimmarraa yoo kaate fardaan miilaan Harariin qubata. Warroonni Oromiyaa keessaa imalan dur Harariin qubata. Warroonni gara naannoo Amaaraatii fi Tigraay jiran ammoo Eertiraadhaan deemu ture. Warroonni Oromiyaa keessa jiran Harariin deeman. Walgahiinsi isaanii iddoon walgahittii isaanii Harar ture. Magaalaa Harar jechuudha. Achitti walgahanii achirraa hujjaajonni deeman. Karaa Somaaleetiin amma ammoo karaa Jabuutiitiin. Deemanii imalanii Yamanii dhaqan. Harar irraa hanga Jabuutii hanga xarafa Baharaatti miilaan kun ammoo fardaan. Ka xiqqoo mallaqa qabu fardaan kun gaalaan akkasumatti mootummaan Hararii yeroo sanii mootummaa Islaamaa qopheessee fi akkasitti imalaa turan. Achirraa ammoo dooniidhaan imalanii achirraa ammoo Jiddaa yeroo gahan Jiddarraallee akkasitti fardaan kan makiina kafaluu danda'u makiinaadhaan akkasitti imalaa turan. Imala kana keessatti barahaadha yaadi. Gammoojjiidha. Dacheen isaan keessa. Baddaa yoo baalirraa ka'ee baddarraa ka'ee gammoojjii yoo seenu akkam takka ulfaata. Gara Jimmaa baddaarraa yoo ka'e qilleensa qabbanaarraa yoo ka'e gaafa gammoojjii asii Harar kana keessa dhaqee achi Yamanii dhaqu qilleensi jijjiirama dhibee garagaraatiif saaxilama hattu jira shifta jira karaa kana waan garagaraatiif saaxilama. Kanneen mara keessa imalee dhaqee gaafa hajjii dhaqee ji'a takka achi imalee ji'a takka achi as imalee ji'a lama booda biyyatti deebi'u hajjii maaliif hin jedhamne? Imaluuni maqaa kana maqaa isaa akka duraanii biratti waan digirii tokko barkuunillee. Amma immoo faallaa saniitiin nam tokko amma akkuma jette jechuudha. Seenaa durii kana gaafa duuba deebitee namoota hayyoota irraa qorattu seenaa kana baratta sii galee miti. Namoonni kunniin nama hajjii godhuudhaaf yoo xiqqaateedha ji'a 5 ji'a 6 akkas ka fudhatan yoo xiqqaate jechuudha. Achii olitti qophaa'an sii galee miti. Amma faallaa saniitiin nama tokko caalmeettee of biraa gaafa dhabdu in dhufa ji'a tokko booda jechuudha. Eessaniin hajjii deemee ture sin jedha. Hajjii deemee. Sii galee miti salphatee jechuudha. Kun alhamdulillah waan baay'ee bareedaadha. Hajjiin akkana salphachuun waan baay'ee bareedaadha. Garuu Rabbiin niyyaa kan kee ilaala. Keessa kan kee ilaala. Namoonni akkas ifaajanii karaa dheeraa deemanii karaa miilaatiin, karaa dooniitiin, karaa fardaatiin ifaaja iddoo keessa dabarsaniitiin sirna bakka san dhaqaniitiin sirna hajjii geeffatanii gaafa deebi'an Rabbiin ajirii isaa isatu kennaafi. Si galee namoota immoo Rabbiin ammas laaffisee fi karaa salphate namoota tasawuf biraa dhabdeetiin ji'a tokko booda argate eessa deemtee turte gaafa jettuun hajjii dhaqee dhufee bargaafsi jedhullee sanniin Rabbiin laaffiseetiif. Si galee hundayyuu Rabbiin akkaatatti keessummeessuun qaba. Kanaafuu nuti amma yeroo ammarra jiru kanarratti alhamdulillah jenneetiin Rabbiin galateeffanneetiin ka itti aanu immoo waggoota amma booda dhufaniif kana caala fooyya'aa akka ta'u. Si galee nuti amma waqtii keenya kan amma artineetiin waqtii waggaa 20-30 dura seenaa irraa hubannu kana dinqisiifataa jira miti namni akkanatti deemaa ture barjenneetiin hedduu dinqisiifataatiin kan jiru. Garuu immoo dhaloonni kunis akkaataa mannitti hajjii deemaa jiru kun majlisa deemaniitiin jira, paaspoortii wanti jedhamu jira, kafaltii wanti jedhamu jira, si galee piroosesii garagaraatu jira. Piroosesii garagaraa jira. Gara fuulduraa immoo waggaa 20 boodaaf ammoo wanta haaraatu dhufuu danda'a hin beeknu. Piroosesiin kun ni mee beekuu danda'a. Piroosesiin kun piroosesii kanaan wal qabatee illee seenaa tokko qaba nama alimaa guddaa tokko irraa dhagahe. Gaafa yeroo jalqabaatiif hajjii godhu naan jedhan. Eerpoortii boolee kana jechuun xiyyaarri yeroo xiyyaarri jiru yeroo xiyyaaraan hajjii godhan garuu piroosesiin hin jiru. Dirreen xiyyaaraa kunillee akkasii ijaarsan qabu pileenii sima dura dhaabbata kunu. Mallaqa harka qabattee deemta mallaqa balbala irratti kennitee seenta pileena. Awutoobisii jechuudha. Awutoobisii. Akkasitti hajjii imalaa turan. Xiyyaarri kunooti mallaqa kee harkaa qabdaa. Mallaqaan kennitaa meebii addaatii jedhiin kan mallaqa godhu akkasuma jennu akkuma taaksii jechuudha. Mallaqatti kennitaa hin seentaa hin deemtaa hajjii hin galta bakka. Piroosesiin kun hin jiru. Paaspoortiin hin jiru, viizaan hin jiru, tikeetiin hin jiru yeroo sana. Sirni akkasii illee hin jira jechuuf barbaada. Kana jechuuf yeroon akkuma wal jijjiiraa dhufuun yeroo kaan gataatiin fooyya'atuma deema waan ta'eef carraa namoota dhaloota nu booda dhufaniitiin wanti isaan argatan hin beeknu. Pileenii dhufaatiin deemuun ni mala. Karaan salphaan dhufuun ni mala. Rabbiin hunda kennaaf waa laaffisu. Garuu as biratti warroota Rabbiin laaffisee fi hajjii godhatan sirna hajjiitiif gara iddoo kabajamtoonni deemanii yeroo hedduu umraas haa ta'u hajjii irratti seera mataasaa qaba. Gaafa deemtu sirna mire sirna hajjiitii mire sirna wanta gaafa jettu isteepii mataasaa qaba. Tokkoffaa irratti waan gootu jira lammaffaa irra waan gootu isteepii hunda qaba. Kanaafuu atiin hajjii kan kee geeffachuudhaaf isteepii kaamessanii hundayyuu tokko tokkoon
keessa darbuu qabda jechuudha. Tokkollee keessaa hafuu hin qabuyyuu. Kanaaf namoonni keessattuu yeroo jalqabaatiif deeman namoota ekspiriyaansii kanaa qaban amma I think training illee ni jira natti fakkaate namoota hajjii osoo hin deemin dura hubannoon waa'ee hajjiitiin wal qabate dookumentoonni garaagaraa ni jiranii wantoonni garaagaraa matseetiin publish ta'an kunniin ni jiranii. Amma immoo yeroo irra jirru yeroo teekinooloojiiti yeroo AI'n waan hundayyuu akkati barbaaddu siif fidu kan si galee. Amma gaafa mina hajjii gaafa deemuuf taatu isteep hajjii guutuutti argachuu dandeetta. Guutuutti jechuudha. Even suura isaa wajjin argachuu dandeetta baay'ee salphaa waan ta'eef jechuudha. Maaliif gaafa deemtu iddoon kun eessa jettiitti namallee gaafachuu dirqama hin qabdu jechuudha. Yeroon teekinooloojii waan ta'eef bakka kana. Akkasitti hubataa deemuu dandeetta. Kanaaf xiyyaawwan garaagaraa illee kan iddoo ati deemtu garsiisan hedduu jira. Yaada ati kaasti kana wal qabsiisee waan tokko dubbachuu barbaada. Suni maalidha? Akkaataa biyyi Saa'udii kuni warra hojjaajotaa itti haddamtu yookaan immoo warra hojjaajotaa itti keessummeessitu. Osoo hin dinqisiifatiin bira dabruu hin barbaadu. Namoota ji'a takka keessatti nama miiliyoona tokkoof walakkaa irraa hanga miiliyoona lamaatti namni hajjii qofaaf imalu. Kan biyya biraa irraa seenu kun. Warri lammiin Saa'udii waggaan kan hajjan jiran. Sikalee warra achi jiraatan jechuudha. Kan imalanii dhufan nama miiliyoona tokko walakkaa irraa hanga miiliyoona lamaatti. Nama kan hunda osoo fayyaa isaarra dhiibbaan hin gahin. Osoo nageenyi isaa osoo hin dheebotin teempireecharri biyya garaagaraa irraa dhufee qilleensa qorraa itti naqaa bishaan kennaa fi nyaata kennaa fi iddoo bultii isaanii qopheessan nama miiliyoona lama. Barakaa. Kuni waan qabeenyaa illee wal qabatu. Baay'ee fayyaadhaan jennaan oduu tokko dhagee torbee kana keessa jechuudha. Namoonni fakkeenyaaf naannoo isaaniitti dhibee garaagaraatiin keessattuu dhibee kaleetiin diyaalaayisii namoonni waqtii kenname deemaatiin dhiqatan ni jiranii kanniniif qopheessite Saawudiin. Namoonni achi deemanii hospitaala guddaa qopheessite namoonni yaala isaaniitiif keessattuu dhibee kaleetiin wal qabateetiin waan jiru fiiksii godhuudhaaf waan qopheessiteetti hanga ammaatti hanga torbee amma keessa yeroo kanaatti namoota 860 oltu Saawudii galee jira. Dhimma sababuma hajjii kana qofaaf jechuudha. Umraan yeroo kana hin jiru iyyuu hajjii qofaaf namoota 860 oltu yeroo ammaa kana Saawudii galee jira. Namoonni irra hedduun immoo baay'ee Zulhijjaan seenee keessattuu haga guyyaa 6ffaa 7ffaa keessa namni hedduun seenan. Kan imalan. Kanaafuu I think barana nama hedduutu riikardiinuu kan baranaa kun galmoo danda'a jettiin shakkanaan. Baay'inni uummataa bara kanaa maybe dabaluu danda'a. Kanumaan wal qabatee immoo Saa'udiin uummata kana hunda akkasitti keessummeessitee fayyaa isaanii akkuma jenne waan hunda isaanii eeydee nagaan galchuun kuni waan guddaadha. Humna guddaadha. Inshallah yeroo itti aanu immoo bal'inaan innummaanuu kun yaada bal'aadha. Rabbiin immoo nama hajjii dhaabatu nu taasisu. Inshallah. Baay'ee hajjiin gatiin baay'ateef illee hin ooltu. Hanga fedhe miiliyoona haasa'u achootis haa ta'u dhimma keetii miti dhimma keenyaa miti garuu rabbiin gaafsi yaame salphatti nuu fida rabbiin immoo nu alaafisuu hunda kennaaf. Hin haftu atilee inshallah hin deemta yeroo gabaabaa keessatti sagantaan simboo keenna hordoftoonni keenya sagantaa itti aanu irraa eeguu jiranii maal jedhu. Eeyyan ni turre daawwattoota keenya sagantaa keenya marii irratti hedduu turre dhimma yeroo amma keessa yeroo kanatu dhimma hajjiitiin wal qabateetiin yeroo haasofnee illee keessaaf illee hin qabnu kanaafuu simboo keenya kan guyyaa irraa kana marii keenya waa'ee hajjiitiin wal qabateetiin kanaafuu namoonni rabbiin isin raffisee hajjii deemaa jirtan akkaataa hajjiin itti taasifamu sirnoota hajjii dogongoroota garaagaraa akka hin mudanne waan hundayyuu asuma hubattanii akka deemtan asumaan dhaamsa keenya isin dabarsina. Mi'a ammoo sagantaa akka simboo kanaa kan itti daawwannee walitti dachaana ammas nurraan fagaatinaa.